waa'ee qulqullummaa walii wajjin ilaalla. Qiddisinna. Maalinni qulqullummaan oliinis wanti jedhu yookaan qulqullummaa wanti jedhamu kun maal jechuudha? Isa jedhu walii wajjin ni ilaalla. Mee Waaqayyo akka nutti dubbatuuf Waaqayyoon ni kadhanna. Maqaa kee waamneerra gooftaa koo, sittis waamamneerra Yesuus koo. Ulfina kee garuu mul'ifne maaluma taana reegaaf tokko. Qoda shaboo ta'uu bushoofne hundumtuu wal tuttufaa jirra. Qoda ifa ta'uu dukkanoomne karaa gannee joonjaa jirra. Otoo beeka of seenuu wallaallee deemsi keenya fokkisee sitti. Adaraamee maaluu nu maarii akkanatti kun jireenya miti. Maqaa kee waamneerra gooftaa koo, sittis waamamneerra Yesuus koo. Ulfina kee garuu mul'ifne maaluma taana reegaaf tokko. Qoda shaboo ta'uu bushoofne hundumtuu wal tuttufaa jirra. Qoda ifa ta'us dukkanoomne karaa gannee joonjaa jirra. Otuma eekoo of seenuu wallaalee deemsi keenya fokkisee sitti. Adaraamee maaloo nu maarii akkanatti kun jireenya miti. 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 Hallelujah, hallelujah. Adaraamee maaloo nu maarii maaloo akkanatti kun jireenya miti. Adaraamee maaloo nu maarii akkanatti kun jireenya miti. Atillee qulqulluudha. Mudaan sirratti argame hin beeku. Hojjette hundumaan qajeelaa. Hojii hojjette hundumaan qulqulluu. Qulqulluu mudaa hin qabne. Barri jireenya kee hundinuu daarii kan hin qabne. Gaaf tokko mudaan sirraa argamee kan hin beekne. Daawit akkasiin jedhe miti. Waaqayyo hojii hojjetu hundumaan qajeelaadha. Firdii faradeenis qullaadha. Yoo ajjeefte sirriidhaati. Yoo kaafte sirriidhaati. Ati sirrii. Waaqayyoo koo mudaan qabdu ati. Hojiin kee, hojiin harka kee mudaa tokkoyyuu hin qabu. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa. Wanti uumame kun hundinuu ijoon uumama lubbuu qabu hundinuu gaarummaa kee jajata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni guutuun bara baraan siif haa ta'u. Maqaa keenan eebbisaa yaa Waaqayyo. Ati qulqulluu taatee utuu jirtu nu cubbamoota kana nun ganne. Maqaa keetiin galanni siif haa ta'u. Maqaa keetiin galanni siif haa ta'u. Maqaa keetiin maqaan kee haa ulfaatu. Yaa Waaqayyo gooftaa. Utuu gargaarsa kee ta'uu baate eenyutu oolee bula? Eenyutu gargaarama? Eenyutu bulee? Eenyutu oolee sa'aatii kana arga? Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Eegumsa kee hundumaaf ulfaadhu siin jedha. Galatoomis siin jedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni bara baraan siif haa ta'u. Eebbifami siin jedha bara baraan eebbifami galateeffami. Hallelujah. Ulfaadhu, ulfaadhu.
Sinanole, 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 sinanoof kale. Xiyya dabee darbu, edda dhiise lafee waraane lubbuu sarbu. O jabaa koo, o jabaa koo, o jabaa koo, o jabaa koo, gooftaa Yesuus koo. Rakkinni koo guddina keessa darbuu, in mulqamuu barri mootummaa kee. Siinan darbeem daangaa qaxxaamuree, laafoo naanna baate margi kee. Dagadhu oolmaa kee kaleessa, gooftaa Yesuus shuubbisee si faarsa. Jabaa Daawit gootaa akka bakakkaa, siinan darbeem diinota walakkaa. Natti hin bannee karaa kee, naan dhoksinee garaa kee. Naaf taateetta gooftaa koo, sababii jireenya koo. Naaf taateetta gooftaa koo, sababii jireenya koo. Kaan gaaffii madeesse. Taate naaf wal'aansaa, yaa barbaachisaa koo, akka rooba caamsa. Hallelujah. Xiyya dugda seenu, faalfalaafamarraa, miila koo si dhaabee, marrataaf jawweerra. Naftateettaa oolchaa koo, naftateettaa oolchaa koo, abbaa koo, abbaa koo. Namaksitee marfii du'aa, namarsitee, namaksitee hoo, arfii du'aa, arfii du'aa, arfii du'aa. Sijeellee burqeetuun diinota kungu'aan, diinota kungu'aan. Oolmaa keetu baay'eedha. Gargaarsa keetu guddaadha. Warri naan maqaa waaman masoodhaan maqaa koo tolchanii irra maqaa koo beekaniif nagaa na gaafatan kun jiraa waanan ta'eef, fayyaas waanan ta'eef. Haala addaanoo laabaaniya. Haleluuyaa. Otooni foon koo kun dhukkubsataa ta'ee, jireenyi koo hundinuu rukutamaa ta'ee, diinni koo akka yaadetti hamaan irratti hojjeteera ta'ee, aan kun hin jiraadhu. Jireenya koo wabiidhaadha. Itti gaafatamaa koo situ anaaf firaa aantee nattaanu. Galanni bara baraan sifa. Ammas yeroo hafe guyyoota hafan, baroota hafan biiftuu kana jala anqaba akkasuma obboloonni koo qaban hundumaatti gargaarsi kennu biraa akka namni si kadhanna. Hamaan hundinuu fuula keenya duraa haa rukutu. Du'i ergamaan dhukkubaa, ergamaan du'a, ergamaan rakkinaa maqaa kee maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Namoonni bifa garaagaraan, dhukkuba garaagaraan, rakkina garaagaraan gidirfaman gooftaa koo sin kadhadha na dhageessee beektaa. Ammas sin kadhadha fayyinni obboloota kanaaf haa ta'u. Obboloonnis keessaa waldaan ana fuula kee dura taa'ee fuula kee duratti yaa Waaqayyo gooftaa dubbii kee dubbachaa jiru kana dhaga'aa jiran. Obboloonni dhukkuba garaagaraa keessa jiran. Obboloonni gidiraa garaagaraa keessa jiran. Obboloonni yeroo kana haala danqaa keessa jiran. Karaa ba'insaa dhabanii rakkinni jireenya isaaniitti marsee irraa ursee haala ulfaataa keessa jiran. Hundinuu Rabbana glory divania divoloro serveni shidalora. Pradivana lakite divinigos. Amma yeroo kana jalqabanii haa waraanaman. Haa caban, awurra'an maqaa Yesuus Kiristoos. Lafa kanarra haa dhaaman. Qilleensa kanarra haa dhaaman. Humni hamaa, humni jallinaa kamiyyuu maqaa Yesuus Kiristoos dhala namaa irratti kan influensii geggeessan hundinuu kan rukutaman haa ta'an. Waaqayyo abbaa kootiin wajjin ta'e ayyaana naa Yesuus Kiristoos ilma keetiin. Ameen. Waa'ee qulqullummaa na waan muraasinitti dubbadha. Machiin waan qulqulluu kan hin jaalanne jedhee yaadu. Namnis Waaqayyos waan qulqulluu jaalata. Kanaafi waan qulqulluu jireenya qulqullaa'ummaatti jiraatu jechuudha. Qulqullummaan baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo
qulqullummaa kan jedhu macaafa qulqulluu kana keessa qulqullummaa kan jedhu duwwaan qulqullummaa kan jedhu duwwaan woordii qulqullummaa jedhu macaafa qulqulluu kakuu moofaaf kakuu haaraa keessa iddoo 697tti argama. Bakka 697tti argama. Qulqullummaa kan jedhu seera uumamaa 15 irraa jalqabe waaqayyoolii keessaa kan akka kee eenyu? Yaa waaqayyo kan akka kee surraa qulqullummaa qabu eenyudha? Ni garmi surraa akkamii? Surraa qulqullummaa kan akka kee hojii guddaa fi sodaachisaa hojjetu waan dinqisiisas godhu eenyu? Eenyuun kan kana godhu surraa qulqulluu kan qabu hojii isaa dinqisaa kan ta'e waaqayyoo qulqulluudha. እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። ሃሌሉያ qulqulluudha waaqayyo. Waaqayyo qulqulluudha qulqullummaanis waaqayyoofi. Ni jecha kana jedha das waa'ee baay'ee sitti tola. Waaqayyo qulqulluudha qulqullummaanis eenyuufi isa qulqulluu ta'e waaqayyoofi. Qulqulluudha waaqayyo waan ta'eef waan qulqulluu barbaada. Kan nuyi qulqulloofnuuf isaafi inni qulqulluu waan ta'eef. Museen Arooniin inni kun isa waaqayyo ani warra anatti dhiyaatan gidduutti qulqullummaa koo nan argisiisa. Namoota hundumaa durattis ulfina nan argadha jedhee dubbatedha. Ani namoota anatti dhiyaatan gidduutti maal koo mul'isa jedhee waaqayyo qulqullummaa koo nan argisiisa. Leewwota boqonnaa 10 lakkoofsa 3. Qulqullummaa koo immoo maalan godha? Nan argisiisa. Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef qulqullummaa isaa maal godha? Hin argisiisa. Keessa deebii 22 immoo sanyii akaakuu garaagaraa iddoo dhaaba wayinii keetti hin facaasin. Kanaa achi iji sanyii isaa ati facaafte sana iji iddoo dhaaba wayinii sana irraa argamus guutummaatti mana qulqullummaaf addaan baafamu. Mana qulqullummaa waaqayyo adda akka baafamu. Manni qulqullummaa kun maali? Jireenya namaati. Manni qulqullummaa kun maali? Laphee namaati. Iddoon qulqullummaa adda baafamu. Keessa deebii keessatti immoo waanuma argitan keessatti facaasina. Waan argitan keessatti facaasina. Waan dhibba keessatti facaasinedha. Sanyii akaakuu garaagaraa wayinii keetti facaasin. Iji sanyii ati facaafte sana iddoo dhaabaa wayinii sana keessatti argamu qulqullummaa kan hin qabne waan ta'uuf adda baasedha. Kana jechuun sanyii duwwaa miti. Guyyaa guyyaatti gara laphee keenyatti wantoonni faca'an maali? Gara biyya lafaarra addunyaa kanarra miidiyaa hawaasaa gaafa laaltan namaa wajjin gaafa ooltan wanti isinitti faca'aa oolu waan baay'ee jira miti wanti isinitti faca'aa oolu. Kun hundumtuu maal godhaa? Jireenya qulqullummaa keessan jireenya waaqayyo wajjin qabdan isin jalaa balleessa jechuudha. Kanaaf qulqullummaatti of eeguun barbaachisaadha. Kunis isin Israa'eloota gidduutti duratti bishaan Maaribaa isa mandara Qaadesh dhiyoo jiru biratti lafa onaa isin keessatti waan na yakkitaniif Israa'elootaaf gidduutti qulqullummaa koo ulfina waan hin eeginiif ani isinittan qulqullummaa koo hin eegne. Qulqullummaa koo hin eegne. Waaqayyo qulqulluudha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Saamu'eelin inni duraa boqonnaan 7 lakkoofsi 13 waa'ee qulqullummaa maal jedha? Inni ulfina maqaa kootiif mana qulqullummaa naaf ijaaraa. Ani immoo teessoon mootummaa isaa bara baraan jabaatee akka dhaabbatu nan godha. Mana qulqullummaa naaf ijaaraa jedhedha Daawitiin. Mana qulqullummaa naaf ijaaramu. Daawit mootichi mi'a kanas immoo meetii fi warqee isa saba warra harkaa galfate irraa fudhatee wajjin hojii mana qulqullummaatiif Waaqayyoon addaan baase. Waaqayyoof addaan baase. Waan Waaqayyoof qulqullaa'e immoo Waaqayyoof addaan baasu. Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef.
rakkina keenya keessatti Waaqayyoon gaafa waammannu jireenya qulqullummaa qabu. Rakkina keessatti Waaqayyo na waammadhe Daawit. Gargaarsaaf Waaqayyo kottan iyyadhe. Inni yommus mana qulqullummaa isaa keessa sagalee koo dhaga'e. Gargaarsaaf immoo iyyuun koos gurra isaa keessa naaf ga'edha. Haaleluyyaa. Mana qulqullummaa isaa keessa Waaqayyo iddoo qulqulluu jira. Teessoo isaa qulqulluudha. Waaqayyo qulqulluudha, teessoo isaas qulqulluudha. Waaqayyo qulqulluudha, iddoon jireenya isaas qulqulluudha. Qulqulluudha Waaqayyo. ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ቅዱስ ኦራራባሪ ዲቪላጎሲያ ቁልቁሉudha gooftaa machaa mudaa kan hin qabne maal jedhee tamatare namni yaada ofiisaas kenne. Qulqulluudha inni. Teessoo isaas qulqulluudha. Teessoo isaas qulqulluudha. Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef waan qulqulluu jaalata jenneerra maqaa Waaqayyo ulfaatu. Waan qulqulluu jaalata jenneerra macaafa qulqulluu keessatti mana qulqullummaa Waaqayyo kan ijaaran. Fakkeenyaaf Solomoon mana qulqullummaa Waaqayyo ijaareera. Daawit siifan ijaara jennaan lakkii mucaa keetu naa ijaara jedheen Waaqayyo. Mucaan Daawit Solomoon mana qulqullummaa Waaqayyo ijaare. Mana qulqullummaa Waaqayyo kana iddoo qulqulluu ijaare. Mana qulqullummaa Waaqayyo akkamitti ijaaran immoo laphee keenya keessa keenya xuraa'ummaa gaafa gadi baafnu mana qulqullummaa Waaqayyo ijaare jechuudha. Waan wantoota xuraa'uu nama taasisu. Qodaa wanti xuraa'aan keessa jiru xuraa'aadha. Kanaaf laphee keenya keessaa gaafa waan Waaqayyo jibbu gadi baafnu iddoo bultii Waaqayyo iddoo Waaqayyo boqotu keessa keenyatti Waaqayyoof adda baafne jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka jibbaa, kan akka sobaa wantootuma Waaqayyotti hin tolle jechuudha. Baay'eedha wanti Waaqayyotti hin tolle Waaqayyo nu gargaaru zirzirii isaaf fedhu. Baay'ee kana hundumaarraa fayyuu qabu. Kana hundumaarraa adda ba'uu qabu. Kana hundumaarraa raawwannee fayyuu qabu. Kanarraa fayyinu yoo ta'e dhukkubsatoo taanee jirra. Waaqayyos keessa keenya iddoon qabu jechuudha. Kanaaf Waaqayyoonni qulqulluun iddoo qulqullaa'aa waan barbaaduuf jireenya keenya qulqullummaatti eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa Solomoon mana qulqullummaa akka talitti ijaare mootota boqonnaa 6 isa duraa boqonnaa 6 mana qulqullummaa ijaaruu Solomoon boqonnaa 6 jalqabdaniitu argitu jechuudha. Mana qulqullummaa boqonnaan 6 guutuun 7 akkasuma hiraan mi'a mana qulqullummaa bifa garaagaraan hojjechuusaa saanduqa kakuu Waaqayyo akkaataa itti mana qulqullummaa keessatti hojjetan. Egaa kun kakuu haaraa keessatti bifa garaagaraatiin hiikaa garaagaraa itti godhee jira jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaaf mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa Waaqayyotu jiraata. Iddoo qulqulluu keessa Waaqayyotu jiraata. Waan qulqulluu Waaqayyotu jaalata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaaf Waaqayyo duratti qulqullummaa ofii eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Maaliif qulqullaa'uun nu barbaachisa yoo jettan Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Waaqayyo gooftaan machaa kan isin waame qulqulloota akka taataniif jedha. Qulqulloota akka taataniif cubbamoota akka taanu miti. Cubbamoota nu waame garuu isatti amanuu keenyan qulqulloota. Maqaan kiristaanotaa inni gara biraa qulqulloota jedhama. Qajeelota jedhama. Qulqulloota karaa eenyu jedhama? Karaa isa qulqulluu ta'e Kiristiyoos. Qulqulloota. Qulqulloota jedhama. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Qulqulloota. Kanaaf qulqullummaan kan barbaachiseef Waaqayyoo warra waame ofiisaaf qulqulluu waan ta'eef namni qulqulluu akka ta'u barbaada.
nuyi qulqulloota akka taanu kan barbaachiseef Waaqayyotu qulqulluudha. Waaqayyo qulqulluudha. Ameen ameen ameen. Waaqayyo qulqulluudha. Raadaa baadaa baadaa laaraa booshiya. Xuraa'ummaarraa fagaadhaa. Waan xuraa'aarraa fagaadhaa. Waan kosiirraa fagaadhaa. Waan Waaqayyo jibburraa fagaadhaa. Yeroo tokko lakki kun xuraa'aadha jedha. Lakki kun sirrii miti jedha. Waan xuraa'aa hundumarraa fagaadhaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waan kana fakkaatudha. Halkan guutuu jireenya koo irra ture. Ergaan kun waan isaan beeku. Jireenyi namaa xuraa'eera amma. Jireenyi namaa xuraa'eera yeroo kana. Hafuurri namaa xuraa'eera yeroo kana. Namni lapheessaa qulqulluun hin jiru bara kana. Kaan sobaan guutuu, kaan ejjaan guutuu, kaan annaan guutuu, kaan jibbaan guutuu, kaan haxxummaan guutuu, kaan waan biyya lafaan guutuu, kaan sassata horiin guutuu, kaan sansata birriin guutuu, kaan waan garagaraatti lapheen namaa kosii ta'eera. Waaqayyo duratti laphee qulqulluun jira laata? Waaqayyo laphee keenyaa qulqulleessu firoota koo. Waan laphee keenya xureessu maal beeknaa? Xuraadha lapheen namaa garuu baay'ee. Xuraa'aa waan xuraa'aa jechuun waan Waaqayyo jibbuun guutuu. Mee Waaqayyoon na qulqulleessi jedha sagalee kana. Na qulqulleessi. Ati qulqulluudha. Siifan qulqullaa'uu dadhabe. Irraa hin adda ba'uu dadhabe. Cubbuun dhiisuu dadhabeedha Waaqayyo. Maali nama ajjeese moo akkamitti akkan naan jedha wangeelaawiin kun naan jettu laata? Nama ajjeese nama inni harkatti du'e moo akkamittiin lakki firoo tokko namni nu harkatti du'u duwwaa miti. Guyyaa guyyaatti wanti uumama boqonnaa jaatu maal jedha beektuu? Namni wanti inni guyyaa guyyaatti yaadee qopheessu hundinuudha. Hamaa ta'uusaa Waaqayyoon argeedha. Maal ta'uusaa? Hamaa ta'uusaa. Dubbisu maqaa Waaqayyoo. Hamaa ta'uusaa. Xuraa'aa ta'uusaa. Waaqayyootu arge. Hamaa. Xuraa'aa. Waaqayyo arge. Kanaaf Waaqayyo nama uumuu kootti nan gadde. Ilaa kanarraan kan ka'e kan Waaqayyo dhala namaarraa umuriillee gabaabse. Cubbuun baay'achaa yeroo deemu umurii namarraa muraa deema. Yeroo namoonni biyya lafaa irraa baay'achuu jalqabanitti dhalli namaa cubbuu baruu, cubbuu shaakaluu, cubbuun biyya lafaa kanarra guute. Cubbuun biyya lafaa kanarra guute. Lafti immoo fuula Waaqayyo duratti mancaa ta'e, humnaan walirratti ka'uudhaan guute. Waaqayyo nama ilaalee guyyaa guyyaatti yeroo hundumaa namni yaada isaatti wanti inni yaadu hundinuu hamaa ta'uusaa hin argeedha. Hamaa. Maaliifan cubbamaa ta'e? Maali cubbuu maal nu jedhe? Namni hamaadha. Hammini nama guddaadha. Xuraa'ummaan nama guddaadha. Kanaaf namichi tokko akkas jedha. Lasaw mootan nasee. Du'i namatti hin xinnaatee jedhe. Aaktarii tokkotu. Du'i namatti hin xinnaate. Gatiin namaa du'arra darbuutu irra ture. Du'arra wanti guddaan maalire? Hammini nama. Namni jal'aa waan ta'eef du'i namatti xiqqoodhaa jedhe. Du'i namatti xiqqoodha. Otoo wanti du'a caalu jiraate namaaf hin malaa jedhe. Haariin mamii namarraa qaba namichi kun. Macaafni qulqulluun egaa akkas jedha. Warri uffata isaanii miiccatan haa gammadanidha. Yesuus gooftaa. Kanaaf fixagaa. Galanni isaaf haa ta'u. Warri uffata isaanii miiccatan haa gammadan. Uffata xuraa'aa uffachuu hin jaalattu si? Uffata xuriidhaan guute. Hin jaalattu?
uffata xuliidhaan guute hin jaalattan nan beeka. Akkasiin hin jaalanne. Mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 14 warri uffata isaanii miiccatan haa gammadan. Isaan muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaaf haboo qabu. Karra sanaanis mandarichatti holgalu. Warra kamii? Warri uffata isaanii miiccatan. Warri of qulleessan jechuudha. Haleluuyaa, haleluuyaa. Digdamii arfanuu maanguddoonni suni wal harkaa fuudhanii haran galfatanii. Wal harkaa fuudhanii haran galfatanii. Qulqulluu qulqulluu jedhanii si faarsu. Angoo sitaa tolu galannan si faarsu. Angoo sitaa tolu galannan si faarsu. Haleluuyaa, haleluuyaa. Haleluuyaa, haleluuyaa. Haleluuyaa, haleluuyaa. Haleluuyaa, haleluuyaa. Haleluuyaa. Jennee si faarsu. Halabadara boodi. Haleluuyaa. Kanaaf warri uffata isaanii miiccatan sagalee kana akka salphaatti hin ilaalina. Warri uffata isaanii miiccatan haa gammadan. Edheetu warri uffata isaanii miiccatan hin gammadu miti. Warri uffata isaanii miiccatan gammadu duwwaa miti. Muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaaf haboo qabu. Haboon isaaniif kennameera. Warri uffata isaanii miiccatan. Haboon akkamii? Haboo muka jireenyaa. Muka jireenyaa kun eenyu? Yesuus. Muka jireenyaa. Wa'inii jireenyaa. Haleluuyaa. Bira ga'uudhaaf haboo qabu. Haboo kan argattu. Haboo muka jireenyaa bira ga'u. Haboo burqaa jireenyaa bira ga'u. Haboo jireenya bara baraa bira ga'u kanatti qabdu. Jireenya qulqullummaa yoo qabdu. Warri uffata isaanii miiccatan. Eeshee? Karra sanaanis ol galu. Karricha Yesuus karra. Ani karra oolotaa ta'e. Haleluuyaa. Ani karra oolotaa ta'e Yesuus. Ani balbala oolonni ittiin ol galanidha. Mul'ate boqonnaan 22 lakkoofsi 14. Lakkoofsi 15 immoo akkas jedhe. Warri akka saree namni akka saree biyya lafaa kanarra jiranitti fakkaata. Warra akka saree waan hundumaa xureessan. Warra akka saree waan hundumaa xureessan. Amma yeroo tokko kana sareen lakka fedhan. Mi'a sareen bira geesse itti midhaan hin nyaatan. Hin xureessiti hundumaa. Warri akka saree waan hundumaa xureessan. Waan hundumaa kan xureessan. Xurooftota warra waa xureessaa deeman. Qulqullummaa kan hin qabne. Warra akka saree waan hundumaa xureessan. 2. Warri qoricha namatti godhan. 3. Warri halaleen. 4. Warri gumaa. 5. Warri waaqolii tolfama waaqessan. 6. Warri wanta sobaa jaallatan. 7. Warri hojjetanis hundinuu halattafu. Eessatti hafu isaan immoo halattafu. Warri uffata isaanii miiccatanoo, warri qulqullummaa isaanii eeggatanoo gara karra jireenyaa isaaniitti ol galu. Waaqayyo halattafuu si naa oolchu. Akkasuma yaa Waaqayyo halattafuu naa oolchedha. Adaraa Waaqayyo jedha. Halattafuu si haa oolchu Waaqayyo. Namni guyyaa bakka barbaade hoola. Mitiire gaafa baadiyyaan hundi baay'een keessanii yoo Dubaay yoo kan biyya alaa keessa iddoo adda ta'e ittiin guddanne akka baadiyyaatti kan guddatan. Lafti bari'ee jennaan ijoolleen horii yaaftee biddeenas yoo nyaatte nyaachuus baatte bakka garaagaraa bakka barbaadee dhattee oolti. Galgala yeroo dukkanaaf garuu manatti galti. Guyyaa bakka barbaadnee oolla. Yeroon kun galgalaa'eera. Yeroon galgalaa'eera. Gara galma ofii yaaduun gaariidha. Galmi keessa yaadi galgala kee. Yaadi galgala kee. Itti yaadi galgala kee. Eenyutu baatee garatti goruu aduun lixa geesse ofaa baruu. Daaraa baadhaa biyya amma jirru yeroo muraasaaf malee asin turru. Nan jedhe gaaf tokko faarfannaan kun naa dhufe. Nan faarfadha. Faarfannaan naa dhufa. Faarfannaan nan babarreessa. Birruu man ittiin kaasetta hojjedhu hin dhabe malee. Naa kenna waan. Yaalaa dhiya. Daaraa baadhaa biyya amma jirru yeroo muraasaaf malee asin turru.
eenyutu hubatee garatti gorruu aduun lixa geesse ofaa baru. Har'a eessatti hangalakaa faazeriin na lolaniiru. Armeeffaa na reebu. Horii minaan tiksee enna miti yeroo isaa jennu galgalaan. Eessan oolaa miti eessan bulaadha malee. Mee waa'ee galgala keessanii yaada. Hawaasanitti immoo galgali namaa waa lama. Tokko jireenyuma foonii kee kanaan sitti galgalaa. Yoo umurii dheeratte biyya lafaa kanarra. Jireenyuma foonii kanaan sitti galgalaa bari. Tokko hin dulloomtaa mati. Dulluma biraan si haa ga'u waaqayyo. Dafee sin ajjeesin. Seexanis dafee sin ajjeesin. Waaqayyos immoo bara siifaa kenna. Kanatti amin jedhe. Kichuun citin. Galgali namaa waa lama kanan jedhe. Foonumaan isinitti hin galgalaa. Galgalaam dullumni. Galgalaam ulee qabatanii deemuun ulfinas mataan kee haarrii akka jirbii ta'a. Isa si argisiisu waabe. Inni galgala bakka. Yeroo sana akka ammaa kana bakka barbaadde deemtu. Akka ammaa kana bakka barbaadde deemtu. Akka ammaa kana waan barbaadde nyaatu. Akka ammaa kana bakka barbaadde ciiftu. Akka ammaa kana hundumtuu iddoo qaba gaafa sana. Akka ammaa kana ijii kee fagootti hin argu. Akka ammaa kana arrabni kee waan mi'aafadhaa adda baasee hin beeku. Ooba! Inni galgala. Galgala namoonni galgala badan namoota baay'eedha. Galgaluma. Galgala toli. Galgala toliini waa lama. Foonuma keetiin iyyuu jireenya biiftuu kana jala jira yeroo jiraatu waan qeesii kennee jireenya bareedaa sii kennee kabajamtee galgala kabajamaa ijoollee keetii arguun that is very glory. Ulfina guddaadha. Great successful. Milkaa'ummaa guddaadha. Milkaa'ummaa guddaadha. Garuu namoonni baay'een galgala badan. Jaarsa galgala bade. Jaarsa qe'ee malee hafee karaa irratti du'u. Jaartii qe'ee malee haftee karaa irratti duutu baay'ee jira. Galgala baduun ulfaataadha. Galgala akka hin banneef isa lafarraattis ogummaaf hubannaa horadhu. Galgala kee galgala lubbuu keessatti yaadii lammaffaan immoo galgala lubbuu mee galgala lubbuudha. Galgala lubbuu sinii wajjin jira. Galgala lubbuu alatti hafuu si hawalchuun ni jedhu lubbuun kee bakka dhaquudha qabdu gammachuu bara baraa sanarraa dhorkamtee har'a foon kee mo'amtee jireenya foon keef jettee bu'aa ba'ii foon keef jettee jallinaan mo'amtee biyya lafaa kanarratu gooftaaf hin jiraatin darbuun lubbuun kee jireenya bara baraa hambifte jechuudha. Okay. Warri kaan garuu warri kana hojjetan hundinuu maal ta'u? Alatti hafuudha. Waaqayyo alatti hafuu si hawalchu. Inni dhufu sun wanti hundinuu waldoota kiristaanaa akka ga'uuf ani Yesuus ergamaa koo ergee isiniif dhugaa baasiseera jedha. Oh. Maranatha, 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 Maranatha. Hallelujah. Maranatha, 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 Maranatha. Dhaggeeffadha. Waan isinirraa fagaattan ani isinitti hima. Fedha foonii isa lubbuu keessa lolurraa fagaadha. Ameen. Kana kan argattan ergaa Pheexroos duraa boqonnaa 2:11. Qulqullummaatti jiraachuuf mootummaa Waaqayyoo lubbuu keessan jireenya lubbuu keessanii oolfachuuf inni directly kan hangafni nu Yesuusitti amanneef jireenya lubbuu keenya mootummaa Waaqayyoo galchuudhaaf Yesuus Kiristoosin du'a bara baraa abidda bara baraa raammoo nama nyaatu bara baraa ilkaan qaruu bara baraa boo'icha bara baraa waannaa bara baraa sana jala ba'uudhaaf kanadha malee milkaa'ummaa biyya lafaarraa birrii duwwaa barbaada milkaa'ummaa lafarraa barbaada tana miin asirraash maaliif hojiitti rakkata xinqolaa dhattee hojisiifattu digimtii dhattee hojisiifattu jireenya biyya lafaa duwwaarraa barbaada tana jireenya Kiristoosii wajjin barbaada tanan immoo ati jireenya bara baraatiif Kiristoosiin amante tanan hojii foonii noormaalii hojjedhu si fayyada biyya lafaa kanatti foon kee hin jiraata hin barbaachisa manni hin barbaachisa makiinaan hin barbaachisa garuu isa hojjettee argatta.
jireenya lubbuu keef garuu Kiristoosiin amanadhu. Amanachuu duwwaa miti jiraadhuuf. Laagamaadha. Fedha foonii isa lubbuu keessa lolu irraa fagaadhaa. Fedha foonii mee fedha fooniidha. Fedha foonii የስጋ ምኞት በጣም ከባድ ነው። የስጋ ምኞት ራቁት ሽሹት ስጋ ምኞት ኤዳ ጴጥሮስ አከነ ፈደ ፎኒ ሰፍ ልቡ ከሰሎን እንደ ፈዲ ፎኒ ልቡ ሎላይ ወሎላ ወሎቹ ነው ከነቹ አማቲ ወራና ለማቱ ስከሰቲ ወል ሎላ ጅራ ጎሊት ተተኮሳው ካለ ፈዲ ፎኒ ፈዳ ሁራ ሎላ ፈዲ ሁራ ሞ ፈደ ፎኒ ሎላ ጳውሎስ አከዘ አናማ ከሳ qaama lama tokkotu wal lola yeroo hundumaa wal lolu na keessatti wal lolu ani kanaafuu dirree lolaa ta'een jira adda foon koo hafuura lolu hafuurri koo foon lolu amma tokko yoo moosiftanii hin ta'u bakka waluma lolaa jira tan biyya lafa diina waliin hafuur lubbuunii fi foon nuyi baannu kun diina lama baattee deemta waan ta'eef adaraa kee ogummaa horadhu obboleettii koo thank you eebbifama.